Sini wadin barin kini tana das. Hati singgor sini. Sinano na ko na ko gorsa. Singgor sini isin na kasi bro turte. Mana negorsanya jiru kak ergate ergani mu balesi kuda mal goduri bakka. Amma gizeedhaan akkuma ta'etti dandeedhaan yoo akkana deemu na fudhatee deemanaan yoo darga jedhe na fudhatee shulluqqe dabaludha. Akkuma hima nifaasitti isa namatti dhufeessa. Garumatti ciista ciisaami. Indee garuma nana deemetti na fudhateetuma deema otoo jechuudha. Mucucuudhaan balaa ganna Itoophiyaa keessa laftuu naanta sharaattatee na fuudheetuma na buusa irraa nambisu. Esa jira amma kun dubarraan gadi gahee bakka mudhii biras gasi tara eegarra gahee raanti. Esa me askab. Abbo mucatti mamata qabdu takka ta'u minni radhufte sanumaa himaan maashaallah. Asin dorgomsiisin. Ati achuran dhiyaachuu dhabdeer. Amma maani abbaa koos dura abbaa koo amma argeera erganaa argadhee booda abbaa koo argadhu malee miidiyaa ramboo jedheen tureeyyuu amma abbaa haadhi koos argamanii jiru. Jechuun inaante deettumini ka Oromoo seera guddifachaa qaba ምናምንና guddifachaa jedha sana. Zanna dabbaan fira waan akkasii jira waan barbaadde godhi ishii ana waas hagaan jiru. Fataa jedhe waan barbaadde mataan iddoo akka feete ta'e miidiyaa kana gubbarratti. Amma abbaa haati koo jiranitti kana boodamma maali jechuun bakka fataan jedha. Fataa jedhe ilma abbaa jechuun akkana kunu. Korrooti haadhee dhibbaate ammoo gara fuulaa fi afaan ilkaan kanaa bichaa naasii ol dhibbaate. Gara kaaniin garuma haatee dhibbaate. Ani amma jechuudha laa iddoo haati kee dadhabdee irraa fuutu haadhi kee bakka kana booda isaanii obbolaa biraasii oruu qabu isaan dadhabanii kana booda akka haadha keetii ta'uu mokkorinaan jechaa jirunna isaan dafar jedhee jechuudha giddumaan jiranii. Sanumas hin jedhaara illee amma laal viidiyoollee wayita jedhu bakkaan jiraa mistaayilillee mana akkana fa'aa jettama haati akkana fa'aa jetti sii galee akkana fa'aa jetti sii galee. Kinoo amma dheengaddaa viidiyoo keenya agartee yoo jirta ture isaa bakka buuskis barachaa jira ammaa waasiitu keessatti galgala kophaa kiyyanas galaa girgiddaa ugaan qaxaqqaxu kaleessa jaartiin mana kiraa dhageechite boksii qofaa miidiyaatee duraan ispiriitii maratee birwaasitti. Namni asirra jirtan kun hundi keessan nu fooloo irratti argadhaaf hammasuun qaba dirqama. Akkamtiin fammasii maal jedhu jootiin abbaan feemasii haati feemasiidha. Kana jechuun feemasii haatuu feemasiidha. Inni feemasii jechuudha. Inni amma abbaa koo fooloo naa deebisan moo hin deebisne jiru. Xaataa bimaa ilma jedhanii dhufanii moo. Masih kau gak tahu. Ande ada bakolo nande bis memang malan jerun ka jadi astarin. Oh gak ada kata nasi. Mar ko na firra kama gana dalchani gana diaper bitani mal jirani faje salir kama gudda te kana guddi sura bakka. Tet kata bitani kan. Mereka kana boda nanti agi chani juftu.
rakkoo takka malee haadhaa fitateera. Inna amma atin eessa deemuuf tolfattere kana? Maamatu dheengaddaa mataa hojjechiifachuu qabda ani jedheeni ani daa'ima ofirraa ijajamtu waan ta'eefu ishii jedheeni arraani mataa hojjechiifadhee viidiyoo wayii gadhiiseenna koomentii naa barreessan amma bariitee toni koomentii sanarratti viidiyoo hojjedhutti jarjaree dhaabbachaa bulan ta'u. Komantii bareeda si godhaniin aardhaa booda namni martu komantii irraa si godha waan si ajaa'ibu abbaa argachuu. Maamatu koomentii naa godhee waan nama biraa seetee. Maal siin jette? Libbi qirtsii diimtuu sana naa barreessite koomentii alatti. Waa siin hin jenne? Waa siin barreessine? Bakka libbi qirtsii naa jette kana. Jabaadhu ilma koo siin hin jenne? Apa jechuudha namni 700 asirra jirta hundi keessanuu fooloo taasisa. Dafaa natti arga. Fooloo yoo sin tolchine eenyu tolchanii miti fooloo tolchaanii gaayisi. Ani amma gaafan geemillee taphadhu akka maamaafi fi baabaa sanatti taphachuun qaba jedhee yaadaa jira. Namni kun beekana laalaa malee taphadhu danda'u. Asirratti taphadha. Abshir. Atumaan taphachuuf qophaa'e malee nama kuma dhibbataa is ilaalama jechuudha. Lijeen kuma kiyyamoo. Gaafa isaan waliin gayyaadhaa bire yoo namni kun dubbirsiis ilaalin. Abbaan ilaali akkam akka ta'e beekta. Ergammaa manaa wal baree siin jedhanii bakka laayitii silkii irra godhadhullee naa bitamee jira baasii keessa eeggadda namni wayii sapiraayisii jedha sanaan hin beeku garuu isa na taasisanii laayitii silkii irra godhadhu. Siibisanii? Inni ammaa rikkoo jechuudha bakka warra fammasee sanatti naasaara. Maaltu sirraa hir'ate waan bira? Ooltu jiru. Martuu guutame? Kinoo wiigi kunillee wiigi miti garuu madaabaraa natti fakkaata nama mummuraayyuu dhabsuudha. Nama mummuru. Ana bakka ilmi xaaxaa buluu bitatte waan takka hin barbaachisuun gaa'etti. Gorsa si gorsa amma jechuun sa'a kanatti ilma ittiin na ciqasa. Asirratti feemasi jajjaba ta'a ilma abbaa caalu ta'e. Si galee abbaa caaltu ta'e taa'aa taa'utu ta'e. Namaan hin haasa'in asirratti jechuun amma zinjanaa fa'aa jedhanii durriyyeen argite fa'aa minaamina nama jala jalchi maal jechuudha. Waan akkana ta'a namni si sobaa ijoolleen zamanaa dhiirri zamanaa nama galee daarekti namni dhufee si dubbisuu qabu daarekti haadha abbaa dhufee dubbisu daarekti si barbaannaan namni dhufuu qabu si galee jirtu hundi keessanuu na dhagaa. yaala balazzaa ija keessaa guuraan qalbiin deemu. Nama hambaa suuraa jirtu amma sa'aatii kanatti yeroo barbaadu ganaa obbolaa guddisa. Sini jadi ganaan obbolaa koo guddisee erga obboleenyi koo gurguddatanii booda ganaa ala. Sini ganaa miti kanaafuu warri keessan nama janajjanta nama janajjanidha. Dura namni ati ilaal nama ijoollee hambaa akka sababaan harkatti hin gootu. Si galee si waannan kabraa dammoo ka ija si baase kuma ija kaati. Ana waasna akka fal abbaa feetan sodaatu jagnaa ilmee jagnaa ta'uu qabdu. Laalamma jechuudha namni tokko na tuqee jedhee jennaa safara keessatti jechuudha kan agartee mala kan agartee. Kanaan duwida takka qeexxee kana fuunaan innuu lammata karaa.
Agatti मेरी शाम बिया दूसरे नंबर दूसरी तक करते कैसे दूसरे के तरह Inaante amma biyya kana keessatti jechuudha. Kana booda anis akka minishaaritti kabajama. Mikinaatu shumala kana agartanii. akkas ta'uu amma kun horumatti amma jechuun zarraa fagaakii jennaan daarekti gara haatiitii galtee irra jiru. Era qallaalii zarraa fakkaaki bichaan sanaa oluu hin malee. Haala kanaan galtee irra bakka argutti. Kanaan madaali beekta bara beelaa bara ongii jechuun hin danda'ama ana biratti jechuudha. Baran kana bitu sana. Baran kana bitu sana bara ongee bakka bara guyyaanatti dukkanaa egaa immoo bakka of hin gadhiisu asii yoo keessatti. Illee of jajjabeessu narra jira jedhee kana bitadhe. Bareeda nu waa baay'ee si fayyada. Kun mogolee nama dha'uudhaafis nama fayyada. Akkamii fi uffata nama qabullee godhatinaa. Godhadhu nama hin qabu. Qurulluu. Uffata nama qabu godhadhu. Amala nama balleessa beektaa. Deerri tun baddu akka malee walaala. Naante hin kufalleen gorsa abbaan dhaggeeffachaa jira. Abbaan ofii gaafa nama gorsu sanuu abbaa koo akkatti hin barbaade argadhe meettanis na aarsadani kaffalee abbaa koo argadhe hin beektas. Qallaalee miti. Amma abbaan Ilmi jechuudha. namoonni samantaani keessa keessasii galee sanirraanuu nama tokko namanii nuuf ana malee. Ani abbaa faadha koo malee nama tokko. San siin jira. Waan gaafa waa barbaadde mama sii ta'u waan asii ilaala rakkoon hin jiru. Nama beenu nama fira nama ofii si galee nama amanama abbaadha gaafa yeroo ga'ammaan waan garan kaasina si galee amma barumsa keetii fi heemasummaa ta'uu kee bicha jabaa. Amma barumsa kootii fi barumsaa miti lakki hojiidha. Erga hojii irraa fixee immoo rabbi yoo jedhee gisee xiqqoo boodaan gara Dubaayitti deemaa. Amma barumsa fixee Barumsa fixee gara hojiitti hin baafanii amma. xaaxaa mara fixattee dhufte lakkaati. Ani fixadhe ani sin rakkisu. Osoo xaaxaa miti. xaaxaa mara fixattee maqrutti rakkoon hin jiru akkanatti wanta qaballaa. Waanuma takka wanni sin rakkatan hin jiru. Inni bakka ijoollee keessa siniin guddisaa. Keenya obbolaa keenya nan guddisaa. Sana booda bakka hogguu cinqatiin hin jiru. Ijoollee baay'ee jiraa. Indee abbaa koo ijoollee meeqa akka godhattan maali nan beekani? Maaliif beekna nuti bakka deemnutti ijoollee badhaadha. Ganaa dhufti yoom dhuftee jedhe. Koosin meeqa akka godhatta sinuun beektaniin maalitti hin beekanii ani sin ammuma sin godhattanani amma bakka hangafti ishii lammaffaa ammaanaa kana geechutti ani ijoollee kaasiniin guddisaa ishiin immoo dhugaa sana kaan gara jireenya kootiin galaa ishiin immoo hin guddisti kanaaf rakkoon qabu bishaan rabbi sinii naannoo. Rakkoon hin jiru ijoolleen gaafa xaaxaa fixattee akka geetee kanaaf dhufti rakkoon hin jiru. Dura waluuf mee. Akkasii waanuma takka bakka ishaa kan jedhena amma warri as jala jirtan hundi keessa immoo saje gammaddanii abbaa argadhee jira galtanii haadha koo yaa hin beektu jedhee yaada abbaa immoo argadhee jira haadha biyyaarra ofirraa fixee bakka Kana booda
Goda awwama mishi. Bareeda akkas ta'a. Amma sa'aatiin meeqa? Sa'aatii 9 ta'uuti. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Maal edda kan masaa kanatti raftutu? Indee mataa kanarra naadiyyoon ittiin ciiseen caccaba. Bishaan keessa kaa'ee rafee caccaba. Bobboon bishaan guutuu. Ilaalaa caccaba. Kanuma taa'udha. Akkanumatti waliin taa'amuun taari'amu. Hin ciisu gadu. Caccabee immoo kana birrii meeqa naaraa fidee xiqqoo. Qallaan maal dhufe